seenaa goota jabaa tokko, qabsaa jabaa tokkoo fi weellisaa cimaa Oromoon 1996 of biraa dhabde tokkooti. Innis weellisaa Eebbisaa Addunyaati. Egaa akkuma beekamu Eebbisaa Addunyaa weellisaadha, qabsaa'aadha. Qabsoo hedduu gaggeesseera, dabballee ta'eera, waraana bilisummaa Oromoo WBO keessallee tureera. Dabballee leenjii magaalaa Dambidolloottidha. Dabballee osoo ta'ee jiru dabballummaa isaa irratti cimina hedduu agarsiisnaan leenjisaa dabballootaa kan ta'u godhame. Seenaa hedduu hojjetee haga magaalaa Finfinnee haga dhufee mana isaa keessatti hiriyaasaa Xannaa Wayyeessaa waliin bakka ciisaa jiranitti waraana mootummaatiin ajjeefame. Isa dabalatee illee mucaan dubraa kan lubbuun darbite kan yeroo balballi rukutame dhattee bante ajjeefamte illee jirti. Kana jedhee seenaa hedduu hojjetee seenaan isaa sun dhaloota haga dhalootaatti darbaa jira. Weelluun isaa aadaa safuu duudhaa uummata Oromoo ibsu hedduu of keessaa qaba. Weelluu cidhaa qaba. Weelluu nama dammaqsu kakaasu illee hedduu of keessaa qaba. Egaa kana jechuurraa sagantaa qophii xiqqoo tokko qopheeffadheen jira. Isa daawwannee walitti deebina. Amma xumuraatti nu waliin tura. Oromiyaa keessattuu magaalaa Finfinnee kana keessatti lubbuun gootota hedduu, daa'imman, dargaggootaa fi qarree qeerroo hedduutu keessatti darbe. Hagayya 30 bara 1996 gara barii. Oromoon gootaaf artistii beekamaa jabaa tokkoof biraa dhabe. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekamaa fi qabsaa'aa mirga namaati. Kan inni ittiin beekamu keessaa tokko walleelee isaa kan gootummaa Oromoo faarsu, jaalala olaanaa dhaaba Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaa'ee qabsoorra jiru adda bilisummaa Oromoof qabu kan ittiin ibsaa turedha. Eebbisaan humna waraana mootummaatiin hagayya 30 1996tti mana isaa kan magaalaa Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa jedhamee waamamu keessatti rasaasatti roobsuun jaala isaa Xannaa nama jedhamu wajjin bifa suukkanneessaatiin ajjeefame. Eebbisaan bara 1962 gara dhumaarra Oromiyaa lixaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalate. Eebbisaan maatii isaaf ilma hangafaa yoo ta'u, obboleeyyan dhiiraa 2 fi dubara 3 qaba. Eebbisaan nama kennaa addaa qabuu fi dargaggeessa kabajamaa ture. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Oliiqaa Dingilitti, kan sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'aa ture. Bara 1991 Eebbisaan ramaddii yuunivarsiitii eeggachaa jiru adda bilisummaa Oromoo fi Aboot yookaan Addawaawiin mootummaa Dargii kuffisan. Naannoo adda bilisummaa Oromoo to'atee ture keessaa tokko magaalaa Eebbisaan keessatti dhalatee guddate Dambidolloo keessatti. Baruma sana adda bilisummaa Oromoo buufata waraanaa guddaa magaalicha keessatti banate. Yeroo sana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hiree isaa ofiif murteeffachuuf qabu waan itti amaneef yuunivarsiitii dhiisee qabsaa'uuf jecha adda bilisummaa Oromootti makame. Eebbisaan jalqaba akka dabballeetti kan leenji'e yoo ta'u, dandeettii addaa waan agarsiiseef waajjira adda bilisummaa Oromoo Dambidolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta'ee muudame. Boodarra immoo leenjii loltummaa fudhatee gara godina Booranaa deemee lolee lolchiisaa ture. Dandeettii loltummaa qofa osoo hin taane Eebbisaan dandeettii sirbaas nama gonfatee ture. Kennaa sagalee qabu cinatti meeshaa muuziqaa baay'ees ni taphata. Walaloo fi yeedaloo ofuma isaan ni qopheessa. Sababa kanaaf Eebbisaan hawwisoo adda bilisummaa Oromootti makamee wallee aadaa, gootummaa, seenaa, safuu fi eenyummaa Oromoo mul'isu irratti gahee guddaa taphate. Bara chaartaraa keessa Eebbisaan Oromiyaa gara godinoota adda addaa deemee weellisaa ture. Weelluun isaa kan nama dadammaqsaniif onnee qirqiraan turan. Sirbooti isaa kan aadaa ta'an illee ergaan isaanii garuu kan warraaqsaaf yookaan qabsoof nama kakaasan turan. Eebbisaan sirboota isaatiin hacuuccaa uummata irra ga'u ifatti baasee kan ittiin mormu, karaa ittiin Oromoon ka'ee mirga isaa akka gaafatuu fi falmatuuf meeshaa ittiin kakaasu taasisee fayyadamaa nama turedha. Qabsaa'aa sabaa, gootummaa, jaalala lammii isaaf qabaachuu irra darbee Eebbisaan nama gara laafeessa akka ta'e namoonni isaa wajjin turaniif itti dhiyeenyaan beekan bal'inaan kan himanidha. Uummata Oromoo garaa guutuudhaan jaallata. Baay'ee dhimmaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruuf nama duubatti hin jenne ture. Firoota isaarra darbee Oromoo rakkate arginaan garaa jabaatee nama bira hin dabarredha. Sirboota qabsoo fi hawaasummaa inni sirbeetiin hanga yoonaatti guutummaa Oromiyaa keessatti dhalootaan nama faarfamaa